hamma jiru hundaa'u dhiifama walii godhu qaba jechuu. Islaamni yeroo takka qofaa miti yeroo hunda hamma jiru jechuudha. Akkas barbaadeeti. Baarakallahu fiikum. Arra mata dureen akka jettu namni hajaan qabne ni jira? Hin jiru. Harakkoon qabne hin jiru. Uka dhukkubsatuu ta'u, harakkoon itti buutee jirtu karaa hundaanuu dhukkubaanaa ta'u, ilmoo barbaaduunaa ta'u, ilmoo dura haadha manaa ta'u, abbaa manaa ta'u, barbaaduunaa ta'u, maallaqaanaa ta'u, wahuma fedhe keessattuu imaana barbaaduun mata duree diin barachuu barbaaduudhaaf haa ta'u, namni haajaan qabne hin jiru. Namni haajaan qabne hin jiru. Kanaaf har'aa dubbiin akka jettu du'aayin sadarkaan naamusa wanni haasofnarra du'aayii waa'ee du'aayiiti. Sadarkaa isiitii fi naamusa hoggaa qabaattee sababa du'aayiin itti namaaf qeebalamtuu fi yeroo du'aayii keessatti kadhatan yeroo du'aayii keessa godhatanii fi dogongora du'aayiin qabdu. Akkana jettiin seemata dureen irraa kanarraa dubbanna. Waan gartee dogongora du'aayii qeebaluu namaa dhoorkaa kanafaatu jira jechuudha. Waan kanarraa haasoyna inshaallah yoo rabbiye. Tayyib namni har'aan tana abbaa fedhee ta'e ka rabbiin kadhadha je'us dogongorri ni jira. Gaaf takka tokko rabbiin kadhadhaa jeeqee namarraa bar waan arkamirraa Hayatiin mukakkanaa kana jala dhaqee arra du'aayii rabbii kiyya kana kadhadha jeebo rakkoon na jira. Rabbii kiyya kanaan du'aayii kadhadhaa rakkoo tana rabbi narraa jijjiiruu jee maallaqaan barbaadu maallaqa barbaade jeema beekta. Yeroo dhaqu akkana jambeete muka tokko jala taa'eeti achi taa'eetiin bakka sannaa wayyaadha achi taa'ee rabbi kadhadha jee dhaqe jenna. Tokko isaa akkas jiru dhageeti dhagaa siidaa ajaa'ibaa fudhatee muka sanin rabbee. Muka rabbee callee taa'u jira gubbaarra. Yaa rabbii 500 naa kanni hanqana naa kanni osuma ja'uuti qarshii 5 gahee osuma ja'uuti yaa rabbi eega diddee balaan abbuusi jeen. Naa kanni jee na diddeemi jeen eega diddee balaan abbuusii jeen. Balaa yeroo hoojee dhakaatti darbe ka gubbaarra jiru hun tana takka geessaa jeeti dogongoree jechuun fiiginsarra kaayee jiran. Maaliif ilmi namaa akkanatti jarjaruutu jira. Halaal dogongoree ifiif ammuma ol qabee ari'aa Allah yaa rabbi waan akkanaa naa kanni jee as garagalee waan biraa fidu. Akkasii nama akkasii sanirraa isa rabbi nun godhinii namni tokko yeroo du'aa'ii kadhatu jarjaruu hin barbaachisu. Arruma taa'ee harka ol qabee yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi jee darsa keessas deemuun hin barbaadu. Akkuma gartee haati manaatii fi gaaf takka abbaan manaa rabbi kadhanna jedhanii taa'anii yaa Allah jedhan rabbi kadhachuu jiranii bara. Isiin akkana yaa rabbi yaa tokkicha jettee akkana bo'oo jirti. Kana wallee huccuun irraa wanni taateen irraa saaqamte xiqqoo. Kana firraa rafnu jeen du'aayii asuma dhaabne ni gayaa ho'i wanni kadhanne. Warra kanaatti jira jechuu kiyya barbaadeeti. Du'aayiin tun hoggaa kadhatan akkamii meetti fufna. Namni kun yeroo du'aayii kadhatu seera qabdi. Seerri du'aayii kun akkami? Naamusa qabdi. Yeroodha qabdi. Waan isii qeebaluu dhoorkaafaatu jira. Mee kanaaf akka itti du'aayii itti kadhatan kuni akkamii waliin haasoyna. Rabbiin Qur'aanaan dubbatee mata duree wanni eegalluun akkana jedha. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. أكنا جاء صحابوتا قافتكو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جانين يا رسول ربي أقريب ربنا فنناجي سربين كان يقول ندو ودمو اتلالمنا نتلي ودمو اتلالمنا سوتا خدنا يوديوتي yoo fagoo jiraate immoo fanumaadii ni lallabnaa jeen ijaan lallabneeti kanu dhaga'utti kadhannaa janiin yoo fagoo jiraate lallabneeti akkanu dhaga'utti kadhannaa jaan
يرو رواية براخي ستي أكو مغرتي صحابوني جاني هايا تناف ربين رواية هدو تجرى حديث براخي ستي رسول صلى الله عليه وسلم كان جين يا أيها الناس يا أرمان إسن أمة للبنا لبوت إسن الرتي ربين دودان تاني فقون جيرو نما دقيو ني أركا ني سني دقيا إسن التسلي ورا مرمى خيسن الراجين تناف ربين وإذا سألك عبادي أقا قبروتنك ينرى سقافة لا فإني قريب عن ساني دورجين طيب يا رب يعني نبرت ديو هاي ديو إذا سألك عبادي أني فإني قريب ديو أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعائنا من خدتين كيبل جيني إذا دعان أقانا خدتي نما خدتي دعائي خدتي سنين كيبلاف طيب كمتي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي إني درانا أواتوي أصور إن كان ندرتي إني درانا أواتوي فليستجيبوا لي إيجا دريسان أنا أواتني جت شوفر فليستجيبوا لي هانا أواتني إنسان دري متى دري واني نرتي أجيسان هذا لقتني حرام الرافقاتني على هذا لقتني إيجا سيهو يا رب وليؤمنوا بها نتي أمنني أكاسي برتبي إيجا أواتي في قالي ربي خيتي قوتي جلدي يمتبودتي ربي دعائني كيبل جتو أبا فيتيو نكيبلا قرو نتدرها إفلالو قبل جتو هاي أبلين كيا نتدرها إفلالو ربي لا يتبراتك يو وإذا سألك عبادي أني قريب فأجيب دعوة الداء إذا دعان طيب آية التعامل ومالجا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أكنا جي ربي نماز نقد دادا إسنيفين كيبلا أما المناماتك وياتك برشتك يغدد برمتي سيو غدد والله ويا صدفا سلامتان جان جتي خراس يوغرتي فولا سراج جيرا هنا ربي نمو نما غيو يسا قداتو فدا نمن كدن نفدو نما دعائن كدن ربي نفدو نما دعائي خدچو غما سادياتو فدا جچو يرو هنداو تناف رسول صلى الله عليه وسلم اكيجان الدعاء دعائن قدا قدسون هو العبادة متما نسيتو عبادة متما نسيتو عبادة طيب وقال صلى الله عليه وسلم ارقم ربك جان ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء وان الدعاء قام ربي تتي شعور ليدا أرجارة هنجرت يرو دعاء خدت وان حاجمت سنوقا خدت ربين وان سن سيف خلنا ججو وان نما خدت وانك إسوان قرسني ربين فدونجر ججو طيب وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى ربين كيس ياجر خيني كان جيب محمد صلى الله عليه وسلم ربين كيسن هي ربين كيس يا أمة قلته قدته حي جراتا كريم أرجار يستحي نسالفت نكامفت من عبد قبر الشرع إذا رفع يديه حركته القبي يا توكج يا رب يوقع خدته يرو إني خدته سن ربي نسالفت الرّ أي يرد حركة إساس هنديبسو كلا هنديبسو جتشو ربين كلا وقا كان جد قافو ميكان كردين ديبسا جراجة چون كينو لهم خكنا جون دبهم سببا إبدرت تلالي دعاين بك صديق ودمتي جاني سني ستي ودفنا طيب وقال صلى الله عليه وسلم ارقم ربك جان أكيجي مالجي لا يرد القضاء وان مرتي فمتك وني ديبسان جروجي وان مرتي ورمتك إلا الدعاء ملي وان ست مرتاوي غرتي رفو جراتك دعاء وقا خرتك قدر ربي سرا ديبسا دعاء انتوني ولا يزيد في العمر عمري خيستي سوني نماذا بلا هنجرو
إلا البر تلو أولو ملي عمرين برخار كتيجو دبلو يجون قياسي بري فمسن قياسا دبرو وصون تانتي برخار كتيجو قياسا اندبرتو برخار كتيجو أكس شرطي قبدي دعائنتون دعائي خدني غافمي كا إيه ندين تيجون كنو لهم أمني كان جوندا عمر إتي إيه خددي أسديمي أتشي ديمي ندي دي وان دعائي تيسان الرائرة أباي ميدو بيسان ود وهما إرة تجرى akka namticha odeessaniiti wanni takka keessatti namticha magaalaa dhaqeessan hin ta'in yeroo himan maallaqa keessa qaateen magaalaa dhaqe akka namticha sanii kan taane jeeti beekadhu yeroo magaalaa dhaqu maallaqa fuudhatee waayiin bitanuu bita jee deemu mee yoo rabbi yeeji inshaallah janiin du'aa'ii keessatti inshaallah jee jechuu barbaadeeti midhaan nama jarjara namaa ilma namaatirraa hin himuu barbaadeeti. Kayeti magaalaa dhaq akki jee maallaqiin harkaayin qaba wanni bitu magaalaa jirti wannummaan inshaallah jawu maaltu jira jee maallaqiin kunooti wanni bitus magaalaa jirti dhaqeetiin bitee dhufa yeroo inni magaalaa dhaqu ijoollee quba qaqallata akka jira waa keeshaa fuudhan hattuun keeshaa fuute jan maallaqa yeroo keeshaa fuutu kana ati akka ta'eefu waa barbaadee galeensa yeroo galu ulaa dadda'ee jiran eenyu jennaan ati manasa ana inshaallah abbaa mana keetiitiin irraa banii jejan akkumaan haadha mana kiyyaatuun dhabnee jechuu isaati namni ka eega wanni kuttee akkana dalaguutu jira eega wanni kuttee maaliif wanni barbaachisu du'aa'ii tanarraa maal jechuu barbaadda jii wanni barbaachisu maali tokkoffaa al-ikhlaasu lillah rabbiif qulqulleessu yeroo du'aa'ii kadhattu niyyaan ta'e qulqullaa'u dura niyyaan ta'e qulqullaa'uudha si galtee niyyaan ta'e rabbiif qulqullaa'uudha okay eega niyyaa qulqulleeffattee oo lama ayyabda oggaa dura eegaltu kanatti eegalta laal du'aa'ii oggaa dura kadhachuu deemta akkanuma dhuftee yaa rabbi yarti kana naa kan yaa rabbi maallaqa naa kan yaa rabbi imaana naa kan yaa rabbi laa naamsa qabdi akkatti eegaltu qabda dura akkana jettee eegalta faaruu rabbiitiin eegalta rabbi irra faarsiteeti rasuula irratti nagaa raamanni irratti jiraatu nagaa raamata irra buuftee eegalta yeroo eegaltu jechuudha akkanatti eegalta jechuudha bismillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaa jettee feetu afaan keetiinis rabbi irra faarsitee rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nagaa raamata irra buuftee akkasitti itti fufte jechuudha akkasii eegalta sadaffaan yeroo kadhattu kana akkanuma mugaadhaa yaa rabbi waan akkanaa naa kan jechaa tanaa miti yeroo kadhattu sirritti yaqiina naaf kan naa beeytee kadhachuu qabda haa harka ol qabdee bakka san jirtu haa qalbiin tee bakka san hin jirre du'aa'iin akkasii mabbaayii sadaffaan qalbiin teetii fi waa hundinuu bakka san jiraachuu qabdi tayyib naaf kannaa yaqiinni si keessa jiraachuu qaba abar rabbiin fakkeenya hin qabu laysa kamithli shay akkasaan jiru garuu wanni jechuu barbaade ilma namaa gataantii kanaawu liqii irraa barbaaduudhaaf yeroo dheeyte sii shakkii qabu naaf kan namoo naan kannu jechaa odheeti summaan harkattu siin kannu taati waa'uma dhaqeef harkata namni waan niyyate harkata wanni niyyate addunyaa tanarrattuu hin baana fakkeenya sii godheeti addunyaa tanarrattuu namarraa waan niyyate harkata niyyaan tun hedduu barbaachisaadha gaaf tokko ganda tokko dhaqee maxxana jaaniini yookaan haata ja'anii harreedhaan waan raffe'an kana fudhachuudhaaf ganda ollaa dhaqe yeroo ganda ollaa dhaqu sanii warri ollaa suni nyaata nyaachuu jira hoon nyaadhu janiin hayeeyee nyaatatti fufe nyaata seeni kaan dhufeeti alarraa mee maxxana yookaan haata harreedhaan fe'an saniin barbaadaa jeen harree waan raffe'an achi jiraa fudhadhuu janiin yaa bu'anis sanumaafin dhufee bargaayii jeen ati nyaata jirtaati harkattee itti fufi janiin hatti jirtu kanuma nyaadhu janiin akkasitti
waan niyyatee silaa niyyaan isaa duraanuu wannidha manni barbaade yaqiina qabaachuu qabda naaf kannaa mata duree an fakkeenya rabbii ittiin goone rabbiin kakkasaan jiru laysa kamislee shay fakkeenyi rabbii fakkeessuun hin ta'u tayyib afraffaan du'aa'ii tana keessatti jarjaruu dhabdee ilhaa qabaachuu yeroo takka hoggaa kadhatte yeroo hundatti deddeebisuudha kadhadhee na didanjiin hin dhiisin hin jarjarin numa kadhadhu ati numa kadhadhu ni qeebala rabbiin ni qeebala keessaafuu hoggaa rasiida qabdu akkamitti maallaqa yeroo waachi kaayyattee hoggaa qabdu fakkeenyaan sii godha waan jiru jechuun quraana keessatti dhunnoon Yunus ibn Matta ummata isaa yaameeti fudhachuu didan qaalii rabbii godhuu didan aareeti fiigee baafate seenaa isaa himuufii miti garuu xiqqoorraa tuquuf yeroo fiigu doonii qolee biyya biraa deemuudhaaf dooniin san ulfaatti meeshaarra jirtu irraa haran hoggaa kana dubbiin dhibdee aboo gabricha qaalii rabbii isaa didee gabrichaa didee jira mee hixaa buufadhaa jaan hixaa buufatan yeroo hixaa buufatan hixaan isumarra bu'a ka'ee booda ofirraattiif darbe jan akkasi qurxummiin liqimsite garaa qurxummii san keessa taa'eeti dukkana meeqa dukkana bahar dukkana qurxummii dukkana halkanii kana keessa taa'eeti laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin jee yaa rabbi haqaan gabbaramaan si malee hin jiru gargaarsifatan hawaarra barbaadan tokko si malee hin jiru yaa rabbi gaa subhaanaka ati qulqullooyte ani lubbuu tiyyatana miidheetiin jira yaa rabbi gaa irranaa dirmadhu jeeboo yeroo kana du'aayin isaa samitti ol baati kara samii ol baati kana malaayikaan alayhim salaam jami'an rabbi gaafatan eenyu jan sagalee tana ni beeynaa janiin sagaleen tun nu haareyaa miti garuu namanni ta'e hin beeyne biyyin irra jirus hin beeyne jee kana yeroo kana rabbiin kun gabricha kiyya Yuunus jee yaa rabbi waan gaafanni bal'oo keessa jiru si kadhatu saniif har'an furtuu janiin niin fura jiboo akkasi fastajabnaa lahu qaa dubbiin deebisaan hoggaasuma dhufte tufi jeen qurxummiidhaan akkasitti tufe akkasi sanbooda eega rakkooti waan giggiftoo aanan luysiftuchitti ergeefi eeganni fayye nama ummata dursan hunda amansiise ummanni isa booda okaan amane akkasin nama meeqatti isa erge jechuun tanaaf rasuulli sallallahu alaihi wasallam kijaan nama gartee du'aa'ii tanaan kadhate rabbiin ni qeebalaaf jaan maal barbaadeeti du'aa'ii tana yeroo hundi hin jarjarin ammaas rabbi biraa waa qabaadhoha du'aa'iin samii ni baati akka feetallee taatu ni baati garuu jarjaruun barbaachisu fir'aawna gaafa akkana jee Muusaa Nabi Musa alayhi salam ummata bani Israa'el kana Firaa'oon gabroonfachuu ture wanni godhu ture rakkoo meeqarra fiduu ture yeroo kana yeroo Firaa'oon biyya namaa namni jiru biyya namaa keessa ni gabrooma biyya teenya deebinaa jeeni harabbiin akka biyya isaanii deebi'an ayyamee fi biyya Masriitti irraa yookaan Ijipti maal jettaniin biyya san irraa kara biyya isaa ka'e yeroo deemu bahara dhufan bahara isaan dura jira isaan duuba waraana Firaa'oonaati jira hoggaa kana dubbiin jabaatti ummanni gaalaa qabne janarra lakkii jeen fa inna ma'iya rabbiin naa wajji jiraati sodaatinaa jeen boo akkasin rabbiin deebisaan hoggaasuma dhuftee dhahi jeen bahara hoggaa dha'u baharri gargar baname ummanni hundinuu gosti isaa hundi seentee baate boo gosa 12 isaanii seenanii bahan yeroo baan kana Firaa'oona dhufe gaa seeni yeroo Firaa'oona seenee waraanni isaatis seenee jarree hundinuu seenan baharaa walitti deebi'ee jeen rabbiin walitti deebi'e hoggaa halaakamee arke kana akkije آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين جيبو ربي بني إسرائيل اتأمن تسن اتأمني يا ربي قا خنو ها مسلم الراتيات جراتي أرنا ذاك بيجي أكاسي جبريل عليه السلام في قارو في بو يرو في قارو فو بحر خيس قسيني حرف فودي أفاني ساتي تدبي مالك جنان أكره من ربي
isan dhaqqabne du'aan sayyaroo samii baatu malaayikaan ni gaafatan yaa rabbi janiin nuti du'aa tana takkaan dhageenye sagaluma tanaa hundeenu janiin sagalee tana nuti takkaan dhageenye waan biyyitiin ni jiruu fi sagalee isaatis gariib aleynaa janiin hundeenu janii waan tan takkaan dhageenye een jennaan oggaa kana kuni gabricha kiyya firaa'uuna jee akkasin rabbiin namaaf milikeeti ta'e jeen bu'aan formaati siin kannu isaa du'aa baharaan tufe jeeni baharree tufe jechuu akka namni arkuuf maal jechuu barbaadeeti du'aan yeroo samii baati sii rabbi biraa waa qabu oggaa dheeyxee hulaa dhodhooyti abbaayye formaatan dhabdu wanni barbaachisu hin jarjarin jechuu barbaadeeti ati rabbii wal beeynaan rabbiin sin darbu tanaaf ta'arrafe lallaahi gama rabbii beeysisii jee rasuul sallallahu alaihi wasallam firri kaa oggaa qabeenya qabdu oggaa waa keeysa siiran sankaa sii ilaalarra waan nyaattus qabdu akkasi keeyshee ilaaltee jechaan deemini yeroo san gama rabbii beeysisi gama rabbii dhiyaadhu rabbii kee kadhadhu yaarifuka fi shidda gaafa rakkatte sibira dhaabbataa jedhan gaafa rakkate sibira dhaabbataa jedhan tanaaf jarjaruun hin barbaachisu jarjaruun kun hin barbaachisu tayyib du'aayin meeqaffaarra jira dhiiroo afraffaa finne shanaffaan qalbiin jiraachuu qabdi oggaa kadhattu san qaamaan qalbiin bakka san jiraachuu qabda ka qalbiin bakka biraa jirtu asii waa kadhachuun hin taatu jaaffaan akkuma nama dabarse du'aa'ii yeroo rakko balloodhaa guddifachuu qabda akka gaafa rakkoo si fayyaddu torbaffaan laa yasaalu illa allah wahda rabbi malee nama biraan kadhatin rabbi malee nama biraan kadhatin tayyib saddeeti du'aa'ii warra keeti irratti hin kadhatin qabeenyaa fi ilmoo irratti hin abaarin jechuu kana irratti hin kadhatin kunis dhoorkaadha lubbuu itti irrattis kadhachuun dhoorkaadha sagalee qabii kadhadhu sii rabbi irraa sodaatu osoo ol fuuteetis hin iyyine rabbiin si dhaga'e jechuudha sitti dhiyoodha garoo san kadhadhu kudhani diliite al-i'tiraafu bizamb diliiteetti yaa rab dilii kanaatiin dalagee waan akkanaan irra jira tanaas na araarami in irraanfatiin والاستغفار منه دليل دليل سنة را استغفار كما ربي توبة دي بورا والاعتراف بالنعمة نعمة ربي سيخن نفس ناخن تجي دبد التيم جتو بيخ أكا سيخن اعتراف قد أبو أنا كان ناخن تجي رتان جتو نمانو برغا غلطة كان نبرا قبضن جتو ربي خيتي حق قد تانيسا فكين ينقب ربين ربي خيتي وانا سبرا قبو نعمة سيخن نس دبدو والشكر لله عليها ربي في سنعمة سيخن سنة رتيس غلطة غلطة جتو طيب قراتك yeroo du'aayin itti namaaf qeebalamtu eeggadhu yeroo du'aayin itti namaaf qeebalamtu eeggadhu yeroo san irraa fayyadadhu yeroo san itti fayyadadhu wal ahwaal allati bakka tana naaf qeebalamti bittee bakka itti yaaddu kudha lama du'aayi yeroo kadhattu adamu takliif sajaa fi du'aa waan hin taane fiddee khanaas fiddee dirqama ofirratti hin godhin sajaan fidin du'aayi akkuma hadiisa quraanaatitti kadhadhu tayyib akkuma machi keessa jiraatin jechuudha shirkiyyaa osoo hin finne waan takka osoo hin finne kudha sadii tadarru gama rabbii keetii qaqqabichi deem yaa rabbi kadhadhu khushuwa qabaadhu raghba khajeel irraa waa barbaadaadhaan sirritti kadhadhu kudha afuri dalagaa saalee heddummeeffadhu dalagaa gaarii heddummeeffadhu dalagaan gaarii natti heddummeeffattu sababaa sanii rabbiin du'aa namaa qeebala jechuudha. Kudha shani zulmii namatti miitee jirtu haqa namaa yoo sirra jiraate firraa deebisi nama miitee jirtu qazallamtee jirtu yoo qabeenya namaa hattee jiraattees waan namaa hafuuti nama zallamte hunda toobachuudhaa wajjin. Kudha ja'a du'aanis bakka sadii qoodamtiis hin irraanfatin takka addunyaarra sii dhufti takka bala sirraa deebifti takka akhira sii ol kaayamti. Kudha torba qalba garagale oggaa kadhattu qalba garagale kudha saddeet harka kee ol qabi akkana rabbii kee kadhadhu teesseetuma yaa onni jiini tayyib kudha sagali uduwadhu yoo rabbi siif laaffise osoo du'aa kadhachuu hin deemne san duratti uduwadhu kunis bareedaadha yoo uduwatte bareedaadha garuu waajiba osoo hin taanetti yoo uduwattee kadhatte bareedaadha diidami du'aa keessa wasanaan bayin yeroo kadhattu du'aa keessatti wasanaan bayin diidami takka yeroo du'aa eegaltu lubbuu teetiin eegali
eegasi nama biraatiif kadhadhu durammoo ifiin eegaluu qabdu eegasi nama biraatiif kadhachuu feete kadhadhu 22 tawassula rabbi seeni maqaa isaatiin biasmaa'ihi alhusna maqaa isaa bareedaadhaan sifaa isaatiin bifa isaatiin jechuu tawassula rabbi seeni yookaan dalagaa duraan khayrii tadalaydi takka hanqa abbaa keettolootti ooltu haa ta'u waan sadaqatti haa ta'u waan rabbiif jecha goote takkaan tawassula rabbi seeni yaa rabbi yoo waan akkasiisan siif kaniin godhe taate jettee kuni hadiisa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam jara sadii gaaf takka osoo karaa deemanii roobni dhufnaan goda tokko seenanii gonni san itti cufame yeroo gonni itti cufamu aboo waan rabbi biraa qabdanii narra rabbi kadhadhaa jedhan waan rabbi biraa qabdanii arra namuu rabbi kadhadhaa jedhan tokko lafaa ka'e yaa rabbi je haadha abbaan qabaa je haadha abbaa kiyya san dura isaan aanan obaaseetiin galgaluu eegasi ilmaan kiyya obaasaa je guyyaa tokko malee guyyaa san gaalli fagaateeti bakki gaalli dheedu fagaatee dhaqee turee isaanii rafee dhufee aanan san elmee osoon isaan gubbaa dhaabbadhu kajoolleen tiyyana jalaa iyyitu beelaaf dhaabbachaa bulee eega isaan salaat subiitiif kaan isaan obaasee eegas ijoollee tiyya obaase hirribaa kaasuu sodaadhaaf yaa rabbi yoon si jecha kaniin akkas dalagu taate arra yaa rabbi furmaataan nu dhaqqabii je dhakaan xiqqorraa baname kalamadaa lafaa ka'e yaa rabbi intala deeraatiin qabaachuu ture je yoo namni bareede namni akkasii bareedu hin jiru je miskiinummaa itti bu'e je yeroo miskiinummaan itti buutu waa barbaada dhufte je yeroo waa barbaada dhuftu maallaqa haa namni waa itti miskiinummaan itti buute waa gargaarsuma barbaadaami oggaa kanaan jeeni je isiin itti jaalatamtu namaati je gama kiyyatti oggaa kanaan waa sii kannuu dura takkasii hojii rafeetiin sii kannaan jeeni je yeroo kana gaamma huccuu irraa wanni godhee jidduu seene jeeboo ciisuudhaaf kalaas qofasii jidduu seene miila lamaan jidduu yeroo kana ittaqillaa naan jette rabbii kee sodaadhu hamartii tana haqaan malee hin diiginaan jette je durummaan irraan fuudhinii haqasiitiin malee na dhiisi jette jeeboo yaa rab akkasittiin kaniin achi gahe sii jecharraa ka'ee maallaqa sanillee dhiisee fi yoon si sodaaf kaniin akkas dalagu taate yaa rabbi irraa ka'u taatee maallaqa illee dhiisuuf taate yaa rabbi har'a waan nuti keessa jirru kana rakkoo tana keessaa nu baasi je dhakaan irraa baname garuu ba'uu hin danda'an tokko hafee lafaa ka'e yaa rabbi je dalayduun qabaachuu ture je dalaydu sanirraa hunda maallaqa kanneef je tokko malee tokko maallaqa isaa dhiisee kute je maallaqa san horiin bibbitee fiitiin horiin horee heddummaatee du'a gaafanni na dhufu yaa abalu maallaqa yanaa kanneenaan wanni ati gartu kun hundi keeti jeeni aboo qishnaan ittiin godhin naan jee aboo qishnaas ittiin godhu wanni kun hundi keetuma fudhadhu jeeni horii san hunda waan takka osoo irraa hambisin yaafatee kutee yoon sii jecha waan san dalage nurraa bani jee dhakaan guututti irraa baname isaan nama sadii turanii mere namu tawassula seenan mooqqam akkasif bahanii yaa'an jechuudha tawassula rabbi seenuunis khayrii qabduun akkana jechuudha sababaa sanii rabbiin namaaf qeebala baay'ee haaya eeysa geenye 23 gama rabbii dhiyaachuu qabda abbaayye sunnaa heddummeeffadhu gama rabbii dhiyaadhu eega waajibaati kunis sababaa du'aayin itti namaa qeebalamtuuti waajiba qabdurra waajiba hatti jirtu sunnaa heddummeeffadhu soomana sunnaa salaata sunnaa hunda heddummeeffadhu kunis sababaa itti du'aayin namaa qeebalamtuuti 24 wanni ati nyaattuu fi wanni ati dhuytu ta uffattu halaal irraa taatu hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam akkije gurbaa tokkorraa dubbatee wanni itti dheengiyemeef haraami wanni inni nyaatu haraami wanni inni uffatu haraami nama kanaa kana du'aa rabbiin isaaf qeebalamaa je hadiisni dheeraadha hin qeebalu jechuu waan haraam nyaatee jiruun haraam hin nyaatin haraam hin uffatin uffanni kee halaalaa ta'u nyaanni kee halaalaa ta'u yeroo kanas du'aayin teessiif qeebalamti inshaallah 25 yeroo du'aa kadhattu dilitti hin kadhatin rahima ofirraa murutti hin kadhatin rahima muruu fi waan dilitti hin kadhatin 26 obboleeyyiin muslimaa hundaaf kadhadhu tolatti ooli tayyib haadha abbaa kee keessaafuu
علماء أمة ساليوتا قبروت ربي هنداو